Sumayyaan nama dhiyeenya kana keessa amantii islaamaa dhufeedha. Mucaa jabdu, intala diinii isiitiif dhaabbattu, intala amantii ofii jaalattu, intala anaafsii caala islaamummaa, anaafsii islaamummaa irra dhalate caala amantii islaamaa kana gadi fageenyaan beekuudha. Laftatti deemtu hunduu sitti haa bareedu, bakka itti deemtu hunduu siif haa milkaa'u, maatii ati irra geetti, maatii kan keessanillee rabbi siif haa qajeelchu, karaa sirrii irratti karaa qajeellu, karaa ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam irra nu ajjin irratti nama dhufu rabbi siif haa taasisu. Haa gammachiisuun jedha obboleettiiya. Obboleessa jechuun obboleettii jechuun kan inni ati rakkate yookiin ati rakkatte si dhukkubsatu takka ati isaa dhukkubsattuudha malee akkanuma waliimuun akkanuma obboleeyya islaamaan jechuun homaa faayidaa hin qabu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleettiin teenya Sumayyaanii har'a kara biyyaa deemteerti ganama kana rabbiin lafa isiin jirtu itti haa bal'isu. Dhugaa mucattiin tu mucaa cimtu nama jabdu Sumayyaa jechuun dhugaa rabbi jechuudha. Nama isii hubateedhaaf nama akkaan jabduuti. Masha Allah tabaaraka arrahmaani. Rabbi inshallah jabeenya kana irratti malee jabeenya bareedduu haa kennuu fi dirree ati deemtu sitti haa bareedu inja bareedduu tiyyaatu bareedduu intala arseedha. Gannumaallee hin jedhinaatiin mucaa cimtuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Mucaa waa'ee amantii kana jechuudha. Ana irra dhalate caala gadi fageenyaan beekuudha. Yoo guddate mucaan tu waggaa lama hin geenne udda amantii islaamaa dhufatte. Amantii islaamaa erga fudhatte ammoo duulli isii irra duulama. Mucaa matana yoo arga namni hin jibbu subhanallah hundaa miti garuu warroonni amantaa ofii jechuudha akkaan hin jaalanne maanurraa waan biraate osoo hin taane maanurraa deemti qofadhaaf jajjabinni isii kanadhaaf kan jibban malee miidhaa biraatiif miti. Garuu ammoo mucaa wantuun jechuu dhugaa rabbi nama akkaan jabduuti. Baguma teenya taate baguma nuuf dhufte inshallah ammallee nama islaamummaa wajjidha islaamummaa tana wajjidhaan bakkaan gahuun haa taasisu. Nama nulli waan dandeenyu atis waan dandeenyu wal bira dhaabbatu haa taasisu. Inni biraa jechuudha dhugaa rabbi jechuudha. Namni amantaa ofii duraa irra jabaate gaafa amantaa kan kee irra dhufellee jabaataa deema jechuudha. Si cimsaayu jechuudha. Ana waa'ee islaamummaa irraa ammoo ijoollimateen islaamarra dhalatanii islaamarra guddatan jechuudha. Sharxii salaataa irraa sharxii imaanaa irraa osoo na hin jedhanii kan hin beekne jira jechuudha. Isin garuu kaleessa dhuftee waa'ee diin islaamummaa irraa waa'ee islaamummaa irraa waa'ee amantaa islaamaa maaltu dhoowwa maaltu halaala maaltu haraama gaafa keenyaan tabaratteedha jechuudha. Garuu anaaf si waggaa 20 waggaa 25 waggaa 30 40 irra jiraanne waa'ee amantii tan irraa kan hin beekne jira. Dhugaa rabbi jechuudha waaqiqa lafa jirtu jechuudha. Ana amantii irra waggaa meeqa jiraate waa'ee islaamummaa irraa arkaan imaanaa irraa arkaan salaata irraa osoo naaf miidhanii kan hin beekne jira jechuudha. Waggaa 40 jiraateetiin islaamummaa maal irra ijaaramtee dhamee osoo nama gaafaate warra hin beekne jira jechuudha. Garuu ijoolleen tun akka keenyaatti akka Sumayyaa akkasuma Ustaaz Farhaan akkasuma Ustaaz keenya Ahmad aboo rabbi umrii isaanii haa dheeressu dheengadda amantii irraa dhufanii jechuudha. Amantii biraa irraa dhufanii har'a kana diinii qabatanii anaaf si caala cimsatanii deemuu isaanii mata dure waan nama jaabu keessaayyuu fakkeenya ta'anii of dura jechuudha. Of duratti warra argame keessadha jarri afaan kun. Mucaa tokko yaadattan dhiyeenya kana keessa interviyuu irra dhiyaate guyyaa 18 keessatti quraana buusee jedhe. Guyyaa 18 keessatti ani waggaa 80 keessatti waggaa 50 keessa waggaa 20 30 keessa waggaa 18 keessatti aayata takka nama buusne jira jechuudha. Nama amantaa islaamaa wajjin qaban amantaa islaamaa wajjiidhaan saayonii solaannu kan aayata takka hin buusne jira jechuudha. Kanaaf rabbi yoo ofii nama jaalate jechuudha. Rabbi yoo ofii nama jaalate bakka jaalatamtu nama kaara. Dhugaa jechuudha. Rabbi ammallee isaa jiraachisu sumee teenya rabbi waliin haa jiraatu dhiyootti manaa keetiin illee walis haa qabu inshallah dhiyootti rabbi waa hundaa si haa laaffisu hin jabbuleetitiya akkana jechuudha. Amantaa ofii qabannaan akkana ofii fakkeessaan hin barbaachistu jechuudha. Kanaaf warroonni amantaa biraarra dhuftanillee baga nagaa dhuftanii akkasuma immoo nullee warra amantaa kana keessa dhalatee guddatee jenne mee waa'ee amantaa kana jechuudha. Waa'ee amantaa keenya kan fageenya osoo qoranne baroodha bareedduudha. Maaliidhaaf yoo ani gaachan hin ta'in yoo ati gaachan hin ta'in namni amantaa kan kee dhufee gaachan isii tokko hin jiru jechuudha. Ijoollee akkana jabeessuudhaaf ijoollee akkana biqiltuu kan ammallee akka nu dhufaniidhaaf anaaf si irratti jabaachuun nu barbaachisaa jechuudha. Mudannoo garaagaraatu jiraachuu danda'a. Keessaaf warroon amantaa biraa irraa dhufe mudannoo isaan amantaa kana irra qaban karaa maatiinis ta'e karaa hiriyyaatiin waa baay'ee jira jechuudha. Kan hunda obsaniitiin akka urjiitiin mul'ataa jiran jechuudha. Rabbi yoo namaaf jaalate hunduma jaalatamtu namaaf kenna dhugaa dubbachuudhaaf
kanaaf rabbi isin haa tiksu hamtuu isinirraa haa qabu ammallee insha Allah amantaa jechuun kan uffate lubbuu kan kee caalaa waa ati darbitee kennituudha wanna lubbuu kan kee darbitee kennituuf san ammoo bakka gaarii osoo ga'e bakka bareedu osoo ga'e bakka miidhagdu osoo ga'e bakka irraa bareedu osoo ga'e irra namatti tola jechuudha. Ijoolleen tun eengada dhufteetiin yoo quraanarraa yoo hadiisarraa yoo arkaan islaamarraa arkaan imaanarraa arkaan shuruuxa salaatarraa siif himanii anaaf sirra dhalanne ammoo baay'ee waashee nama waan nama qaaneessu wanna ofii akka lubbuu kan kee caalaa jaalatutti akka bakka bareedu yoo argame rasi gammachiisu dhugaadha iyyan. Kanaaf ijoollee keenya kana hunda isaaniitu rabbi umurirraa haa dheeressu umurii isaanii bakka isaan deeman hundattuu rabbi itti haa bareechu dhugaa rabbiifu baay'ee mudannoo isaan chaalenjii isaan dabarsaniitiin akka urjiitti mul'ataniitiin indoo amaarfallee keessa makee harbe. Wanna nama ajaa'ibu keessa jechuudha. Sila ijoolleen islaamummaa irraa dhalattee agarti jettee shakkitu akka jechuudha. Wanni isa adeemsisaa jiran kitaaba dheengaddaa ustaasa Farahaan eebbifameen jalqabeetiin namni mata duree ta'ee afoodhaan deemaa ture Sumayyaa fi ustaasa keenya ustaasa Ahmad isa suuraa argatan kana jechuudha. Kanaaf rabbi umurii isaanii haa dheeressu dhugaa rabbi akkana khalaas amannaan fakkeessa amanuun hin barbaachisu amannaan fakkeessa amanuun hin barbaachisu hojiidha agarsiisuudha malee dhugaa rabbi maashaallah tabaaraka rahman wanna baay'ee nama dingoodha. Ani intalli islaamaa amantaa kanarra dhaladhee amantaa kanarra guddadhee zarii manzaranni kiyya yookiin sanyiin tiyee murtuuyyuu ta'e islaama taate akkaataa islaama irraa yoo hin beekne akkaataa salaata irraa yoo hin beekne wanna islaamummaa keessa dhoowwaadhaa fi wannuma hayyamamaa hoo addaan hin baafanne maal faayidaa qabaree wanni an islaama jedhee ofii muunfooyyuu ni ulfaata jechuudha. Garuu ijoolleen kunneen kaleessa dhufanii akkaataa bira darbaniiti ofii amananii jechuudha. Ofii amananii baratanii itti nama yaamuu eegalan jechuudha. Argite ofiitti amanan ni baratan tartiibaan jechuudha. Itti nama yaamuu jalqabanii jechuudha. Kanaaf ani ka waggaa meeqa sirra islaamummaa jiraadhe guyyaa takka kootu amantaa kana fuudha jedhee namaan hin beeku jechuudha. Aslan nama ijoollee amantaa biraatti hiriiroo qabu. Taa'ullee bakkuma geetaniitti dawaa godhuun bakkuma geetan islaamummaa kana bal'isuun miti sheeka taateetiin toobaadhaa fi maali uffattee masgiida dhaabbattee dawaa godhuu miti dawaa jechuun manuma keessa jalqaba maatii makan kee mee amma dhugaa dubbachuudha eenyu obboleessa isaati obboleettii isaati bilbilee salaattee jirtaa namni jedhee ni jira hin jiru jechuudha abbaa rabbiin laafeseef malee. Dhugaa rabbi abbaa rabbiin laafeseef malee ka warra biyya jirullee warra biyya namaa jirullee jechuudha warra biyya jirullee birri ergiidhaaf si gaafata salaattee hidhee salaata si hin gaafatu jechuudha. Atis jechuudha waa akkana erge akkana naa godhaa jettaan malee salaan akkam ibaadaa akkam jettee hin gaafatu jechuudha. Maalidha sila wanna dursa gaafatan wanna dursa aansan takka nu booda aansinee jechuudha yookiin boodatti hambisneetiin wanna durra dursinaa jira jechuudha. Kanaaf rabbiin nu haa qajeelchu hunda keenya iyyuu islaamummaa tana rabbiin nu badhaase alhamdulillahi goota islaamaa akka taanu fakkeenya ijoollee tanniin akka godhannu dheengadda dhufanii akkanatti dhaabbatan utubaa ta'aniitiin kan mul'atanii anaaf si waggaa meeqas keessa jiraannu maalirra jirraadha abbaa manaa kan keetiin illee nagaa wasiyaa Sumayyaa teenya. Abbaan manaa jechuun akka jedhe Oromoon jechuudha abbaa gaarii dhalachuu irra hiree gaarii dhalachuu wayyaa jedhan. Abbaan gaariin jechuudha si dhalchee si guddisee si bareechee bakka gaariidhaa si gee baasee si kenna abbaan gaariin jechuudha. Abbaan kuumanillee abbaan badaa jechuu sun ta'an akkuma ilaalchisaatti si godha garuu hiree gaarii yoo qabaatte jechuudha hanga duniyaa kanarra jirtu waan sani ataadhaaf abbaa kan keessa beekta waggaa 15 caalaan ta'etti dhugaa rabbi haadhaaf abbaa kiyya bira jechuudha waggaa 15 hin geenne jechuudha achii bahuudhaaf isaan biraa bahuudhaaf waggaa 15 osoo hin geenne baay'ee jechuudha. Karaa barnootaan ta'e karaa garaagaraan ta'e nama bira deemuu ta'e wanna garaagaraan jechuudha. Dhugaa rabbi walitti dhaabee waggaa 8 qofa bira ta'aadhaaf abbaa kiyya jechuudha. Kanaaf haa ta'u garuu ilaalchi isaa irra nu guddisasu waggaa 8 keessa anaaf bareedduudha. Garuu ammoo jechuudha yoo hiree bareedduu qabaatte idime kan keessa itti fufaa waliin jiraata jechuudha. Itti fufaa karaa bareedduu irra jiraata jechuudha duniyaa tana. Amma fakkeenyaadhaaf waggaa muraasaadhaa fi waggaa dheeraan gargar jechuudha. Kanaaf rabbiin maashaallaan bareecha abbaa mana bareedduu kennee kan mallee umrii isaa dheeressu obboleettii teenya hunda keessanuu iyyuu nama yaada muraada qabu jechuudha. Rabbi naa guutuu fi hamtuu isinirraa haa qabu isiniin jaa hunda keessanuu jabaadha walaa jabeessinu.
Woroon mana kana afaaraa wataatan illee isin mijannaan laakii godha hoo isin mijin akka fedha keessanitti fedha namaa hoo dhaabbachuun hin jirtu bakka hundattuu fedha namaatiin deemna insha Allah yaani fedha rabbiitiin deemna erga rabbiin boodatti jechuu barbaadeeti kanaaf ani wanuma nagammachiisa irraa odeessuu barbaade wanni irraa odeessan illee baay'een jiru kanaaf ulfaadha galatoomaa barakadha umrii dheeradha isiniif haala fiisuu bakki isin deemtan haa bareedu dirra isin irra deemte isinitti haa tolu dachee isin irra deemte hundi isin haa simattu umrii isin haa dheeressu jireenya isinitti haa bal'isu waay kiyya maashaallah amiin allahumma amiin inshallah wanna nama jaboo keessa ammoo salaataa fi qaamaa gidduu jirra rabbiin hin beekamu abbaan raaqee balamu hunda keessan uyyuu rabbi isin haa sattaru biyya keenyatti ammoo rabbiin nagaan nu haa galchu inshallah nullee gaafa tokko gallee akka namaatti mul'atuudha jirra rabbiin waa laafisuu horaa bulaa dhiifamaa wanna balleessadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.